Akkam jirtan kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya jirra jirtu nageenyi badhaadhaa isiniin jenna. Har'a paartii lammaffaa chapter 3 logic and critical thinking keessa waa'ee language and logic-tiin walitti deebinee jirra. Kanaafuu akkuma yeroo darbe yaadatamu paartiin nuti irratti dhaabnu denotation of a term doesn't remain the same from time to time kan jedhu irratti dhaabne. Kanaafuu inni kun denotation of a term jechuun extensional meaning of a term doesn't remain the same from time to time jedha. Extensional meaning takkaa'u hiikan aloo tarmoota yookaan uummotu garee jechootaa kun yeroodha gara yerootti dhaabbataa miti ni jijjiirama jedha. Fakkeenyaaf jijjiirama denotational meaning qabu kanarraa kan ka'e extensional meaning adda ta'e kan maqaan isaa empty extensional meanings of the term jedhu argachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf yoo kan fudhannu taate the current king of Ethiopia jedha. Mootummaan yeroo ammaa Itoophiyaa yoo kan nuun jedhan ta'e namni kamuu maal deebisuu danda'a? Dr. Abiy Ahmed jedhee deebisuu danda'a. Yeroo kanatti mootuyyuu wanti kun denotational meaning of the term takka extensional meaning of the term dha. Garuu is there any king in Ethiopia now? Fakkeenyaaf yeroo mootummaan Itoophiyaa hin jirre takka yeroo Itoophiyaan mootummaa ce'umsaatiin jiraattu yookaan mootummaa dhaabbataa malee jiraattu yoo kan jiraatu ta'e yeroo sanitti deebiin nuti deebisnu yookaan hin jiraanne taate hiikkaan akkasii sun extensional meaning ta'ee maal jedhama? Empty extensional meaning of the term jedhama jechuudha. Sababbiin isaa waan tarmii himuu barbaanne saniif membarii isaa yookaan dhabnu taate takka mootuyyuu kilaasii isaa keessa hirmaattota yookaan uummotu miseensi isaa tokkollee dhabnee kan himuu hin dandeenye yoo taate waan akkasii empty extensional meaning kan jennuunidha. Gaafii nu gaafate kanaaf yoo deebiin no kan ta'u taate is there any king in Ethiopia now jedhee gaafii kanaaf yoo deebiin no kan ta'u taate therefore this term denotes what an empty extensional jennaan jechuudha. Kamiin empty extensional jennaani mootummaan Itoophiyaa keessa ni jira nuun jedhee hin jiru yoo ka jennuun taate membarii tarmii mootummaan Itoophiyaa keessa jiraachuu kanaaf yoo kan dhabnu taate termi akkasiisaniin maal jennaani empty extension jennaani. Kanaafuu empty extension is one of the types of denotational or extension meaning of the term tahe kan termi saniif maal dhabnuudha? Membarii takka humootuyyuu kilaasii isaa dhabnuun empty extension meaning jennaani. Empty extension is said to denote. Kanaafuu empty extension meaning kana maal jechuu ni dandeenya? Denote inni kun denotation takka extensional meaning jechuun ni dandeenya jechuudha. Sababbiin isaa membarii waan dhabneef maal jennee waan ta'eef empty extensional waan jenneef jechuudha. The empty or null class, the class that has what? No members. Kanaafuu empty extensional kan jennuun kun maqaan inni biraa maal jedhama? Null class jedhama. Sababbiin isaa kilaasii san keessa yoo maal kan dhabnu ta'edha? Membarii kan dhabnu taate maqaan extensional meaning takka denotation kana empty extensional kan jedhamu yoo ta'u fakkeenyaaf you may recognize from what the above example that Empire Haile Selassie was what the king of Ethiopia in the past jedha. Mee example takkaa'u jecha armaan olii empty extensional jennu kana haala kamiin beekuu dandeenya jedha. Empire Haile Sellaaseen mootummaa Itoophiyaa ture yeroo darbe keessatti jedha. Therefore the current king of Ethiopia changed over what? The passage of the time. Yerootti jiran fakkeenyaaf amma mootummaan Itoophiyaa baroota 1987 dura ture. Eenyu yoo kan nuun jedhan taate Haile Sillaasee jechuu ni dandeenya. Garuu yeroo ammaa tana mootu gaafii wal fakkaatu takkaa'u tarmii wal fakkaatu mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa eenyu yoo kan nuun jedhan taate Dr. Abiy Ahmed jennaan jechuudha. Kanaafuu inni kun kilaasiidhaaf membarii garaagaraatiin deebifna. Ofii kilaasii tokkoo fi kilaasiin sun tarmiidha. Tarmii tokkoof takkaa'u kilaasii tokkoof deebii garaagaraa deebifne takkaa'u membarii garaagaraa deebifne. Kilaasiin membariin garaagaraa deebi'uuf kun extensional meaning jedhama. Membarii garaagaraa deebisuu dandeenyu kana keessa membarii kana yoo kan dhabnu taate immoo extensional meaning kana ta'e maal jedhama? Empty extensional meaning of the term kan jedhamudha jechuudha. Thereby things that do not have a current objective reference include myths, spiritual realities, extinct or died out creatures, historical events and so on do not have what? Extension kan jennudha jechuudha. Kanaafuu jedha current objective reference wantoonni hin qabne kanneen akka meezii takka humootu durdurii spiritual realities
reality duraan ture akkasumas extinct or died out creatures uumama takka uummootu wanta uumamaan duraan turan kan amma biyyattii keessa dhabaman takka uummootu godaanan akkasumas historical events ta'iiwwan seenaa duraan jiran takka hambaaleen seenaa duraan jiran kan amma lafa tanarraa dhabaman takka iddoo seenatii dhabaman hundi maaliin qaban jedha extensional meaning qaban jedha sababiin isaa membarii isaanii himuu dandeenyu fakkeenyaaf dinosaurs yookaan fudhatan taate akka seenan ibsutti bineensota yeroo ammaa kana addunyaa tanarra takka ummootu biyyattii tanarra dhabame keessaa isa tokkodha jechuudha. Garuu yeroo duraan hin turre jechuun kennu yeroo duraan ni jiranii ammaan tana garuu bineensota guutumaan guututti addunyaa tanarraa takka biyyattii tanarraa dhabaman keessaa tokko waan ta'eef kilaasii isaatiif membarii tokkollee yoo waan hin qabneef akkanaa kanaan maal jennaan extensionally waan isaan hin qabneef takka membarii waan hin qabneef maal jennaan empty extension jennaan jechuudha. Kanaafuu among the following which one can be considered as a term of empty extension yoo isin jedhe maze ta'uu danda'a, spiritual reality ta'uu danda'a, extinct or died out creatures or animals ta'uu danda'a, historical event fi kanneen kana fakkaatan maal jedhamanii empty extension kan jedhamanidha jechuudha. Sababiin isaa maal hin qabne isaa yeroo ammaa kanatti current objective reference hin qaban jechuudha. Ragaa ammaa waa'een isaanii takka membariin isaanii ittiin dubbatamu waan hin qabneef jechuudha. They do not have what objective references that could serve as what living testimony for what their existence jiraachuu isaaniitiif ragaan qabatamaa yeroo ammaa kana akka referensiitti nuti kaannee membariin isaanii sun ni jira jedhee nu himuu waan hin qabneef maal jennaan empty extension kan jennuunidha. Kanaafuu our knowledge of these things is based on what their properties but not based on what their living class members characters. Kanaafuu beekumsi nuti empty extensionally kanarratti kennu takka wantoota empty extensionally keessa jiran irratti kennu maal irratti hundaa jedha based on their properties. Property takka amala isaan irratti hundaa garuu maal irratti hundaa jedha based on the living class members characters amala membarii isaanii takka membarii kilaasii isaan keessa jiru irratti hin hundaa'u jedha. Sababiin isaa membariin kilaasii isaanii keessa jiru hin jiru waan ta'eef waan hin jirre irratti karaktersiin ibsinu jechuudha. Innummaan durumaa membarii living kilaasii waan hin qabneef kanaafuu wanni hin jirre amala ibsamuun hin qabu jechuudha. Amala isaan ibsinu waan jiru amala wayiitiin ibsina malee waan hin jirre ibsinu kanaafuu akkamitti ibsuu ni dandeenya jechuudha. Empty extensionala kana yoo based on their properties waan jedhuuf property mataa isaaniitiin ibsuu dandeenya gaafa jedhu intentional illeen ibsuu dandeenya jechuu kenna. Kanaafuu empty extensional suni membarii waan hin qabneef membarii inni hin qabne saniif immoo karakteristii moggaasuu waan hin dandeenyeef extensional caalaa maaliin ibsamuu danda'a jedha. Intentional fakkee dinosaursiin membarii tokko illee qabu yeroo ammaa ofii isaatiif addunyaa tanarra dhabame waan ta'eef garuu amala inni kaleessa gaafa addunyaa keessa jiru san takkaa'u lubbuu isaa tokkicha qofaan amala inni qabu saniin addeessuu takkaa waan san ibsuu ni dandeenya. Kanaafuu beekumsi kenna amala inni qofti qabu saniin isa ibsuu dandeenya waan ta'eef membarii qabaatee amala membarii isaa ibsuu waan dandeenyeef more extensional caalaa empty extensional warroonni tahan maaliin ibsamuu danda'ani intentional meaning of the term siidhan ibsamuu danda'u jechuudha. Kanaafuu however the intentional meaning of a term service as what the criteria for deciding what the extensions consists of jedha. However ta'ullee jedha intentional meaning of the term kun takkaa'u hiikan keessoo tarmoota yookaan garee jechoota kun nu tajaajila jedha serve nu godha as what the criteria for deciding what extension consists of jedha. Extensionalin takkaa'u hiikan aloo maal of keessa akka qabu criteriyaan jalqaba akka murteessinu takkaa'u akka beenu nu taasisu maali termi sanii beekuudha intentional meaning termi sanii beekuudha. Kanaafuu yoo extensional meaning of termi tokko beekuu barbaada jalqaba maal isaa beekuu danda'uu qabaanna intentional meaning of that termi beekuu qabaanna jechuudha. Maaliif jennaan criteriyaan jalqaba nuti waa extensional meaning of the termi beekuuf jalqaba nuti gochuu qabnu intentional isaa beekuudha. Kana jechuun property takkaa'u quality waan sanii beekte achi booda gara membarii characteristic membarii kilaasii sanii dabarta waan ta'eef kanaafuu waan isin beekuu danda'uu qabaattan asirratti qormaata irratti isin gaafachuu mala.
intentional meaning of the term is deciding or enabling us to know about the existential meaning. Takau used to determine existential meaning on unjar dugada, but the existential meaning does not use to determine the intentional meaning. Hikan keso hika ala ramadu takau murtesu daf nu fayyad garu reverse isa force da. Hikan alamo hika keso beku daf nu fayyadu kanafu hikan jalqaba nuti beku qabnu termi tokkof intentional meaning da male existential miti erga intentional meaning beeyne booda gara mali dabarra gara existential dabarra jechu kanafu wanti isin beeku abdan wanti tokko kan existential meaning qabu kan intentional meaning hin qabne hin jiru jechuudha. Maalif jalqabu ma existential meaning itti darbuudhaan dura maal beekuu danda'u qabaanna waan ta'eef intentionally beekuu danda'u qabaanna wanti intentionally hiikkaa hin qabne existentially hiikkaa akka qabne beekuu danda'u qabaattanii kanaafuu wanti hundi intentional meaning qabaachuu danda'a garuu maal qabaachuu dhabuu danda'a existential meaning qabaachuu dhabuu danda'a jechuudha. Kanaafuu everything can have intentional meaning but may have not existential meaning. Yoo isin jedhe dhugaa ta'a jechuudha. Akkasitti adda baafachuu danda'u qabaanna. Example, Satan is an evil spirit that causes people to suffer jedha. Sataniin kun gosa jinnii takkaa'u sheexanaa keessaa isa tokko. Kanaafuu sheexana kana miseensa isaa namni tokko hin beeku waan ta'eef maaliif isaatiin ibsuu qofa dandeenya nuti property inni mataan isaa qabu takkaa'u mootu riskii takkaa'u effectii inni ilma namaa irratti qabuun isa ibsina malee membarii qaba jennee membarii isaatiin isa ibsuu hin dandeenyu. Kanaafuu Sataniin kun intentional meaning qofa qaba, existential meaning garuu hin qabu. Sababa inni intentional meaning qofa qabaate existential meaning dhabe maal jechuu ni dandeenya? Satan kanaan empty extension jennaan, extension hin qabu but it have what intentional meaning qaba jennee ni bira tara. Dinosaurs is also an extinct reptile of Mesozoic era. Kuni wanja dinosauriin kun illee mootu extinct reptile Mesozoic era keessatti lafa tanarraa dhabamsiisamee jedha dinosauriin kun. Kanaafuu amma nuti dinosaurii kana maal isaa qofaan ibsine property dinosauriin mataa isaa qabuun ibsine garuu membariin isaa tokkollee yeroo ammaa kana lafarra waan hin jirreef membarii isaa kan hin jirreen kaarakteri ibsuu hin dandeenyu waan ta'eef kanaafuu we can explain the word or the term dinosaurs or the animal dinosaurs by intentional meanings but we have no existential meanings for the what the word dinosaurs. So the word dinosaurs is also what empty extensions words or animals jenne ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaaf wanti isin barbaade wantoonni empty extension ta'an sun intentional meaning hin qaban jechuu kenna miti. Intentional meaning ni qabanii garuu sababa isaan immoo extensional meaning dhabaniif maal jennaani empty extensional jennaan but they have what intentional meaning jenneen yaala kanaan bira tarraa. Kanaafuu Satanii fi dinosaur illeen immoo one of the best example of empty extension or the word which have intentional meaning but have not existential meaning jennee bira taruu dandeenya. Kanaaf terms may put in what the order of deciding depending on what the increase or decrease of attributes and the sets of what things added to the term being defined. Termiin kun haala kamiin kaa'amuu danda'a jedha. Orderii takkaa'u tartiiba dabalinsa takkaa'u hir'atiin attribute yookaan amalaa fi akkasumas immoo set of things qindoomina wantoota added to what the term being defined termi ibsamu sanitti wantoota dabalamu san takkaa'u amala inni qabu san hir'isuu fi akkasumas dabalinsa fi hir'aminsa kaa'uu dandeenyedha. Kana jechuun intentional meaning kun increase ta'uu danda'a, decrease ta'uu danda'a. Kanaafuu increasing order of intentional meaning illee kaa'uu dandeenya akkasumas decreasing order of intentional meaning waan tokko kaa'uu dandeenya, existential meaning illee haaluma saniin kaa'uu dandeenya jechuudha. Kanaafuu based on increasing and decreasing of attributes for a certain terms then in generally meanings can be classified or meanings of terms can be classified into four. Dura lama jennemi amma increasing and decreasing irratti hundoone bakka afuritti qoona. Tokkoffaa increasing intentional meanings of the terms, lammaffaa irratti mootu increasing existential meaning of the terms, sadaffaa irratti mootu decreasing intentions of the terms, afuraffaa irratti mootu decreasing extensions of the terms jenne bakka afurii kanatti qooduu dandeenya. Mee gara gadii kanatti wajjin ilaallu increasing akkami decreasing akkami kan jedhu if the number of class of a thing is decreased yeroo nambariin takkaa'u baay'inni miseensota kilaasii waan tokko kan hir'ataa deemu taate then the attribute of a particular object wal faallaa laala.
yeroo nambariin takkaa'u miseensonni kilaasii wanta tokkoo hir'ataa deeme attribuutiin takkaa'u amalli particular objectiin qabu sanii maal ta'a deema increase ta'a deema. Kanaafuu meembariidhaan meaningin ibsamu kam extensional. Kanaafuu yeroo extensional meaningin decrease ta'a deeme intentional meaningin maal ta'a deema jechuudha attribuutiin intentional waan ta'eef maal ta'a deema increase ta'a deema. Kanaafuu the intentional meaning and the extensional meaning have what different orders. Different order qaba takkaa'u mootu inverse relationship qaba yeroo tokko increase ta'u tokko decrease ta'a jechuudha. Kanaafuu yeroo intentional meaning increase ta'u extensional decrease ta'a yeroo extensional increase ta'u mootu intentional decrease ta'a jennee haala saniin adda baafachuu danda'u qabaanna. The order of decreasing intention is what the reverse of what that of increasing intention but what not always jedha laala. Decreasing intention kuni jedha amalli keessoo takkaa'u amalli particular objectii tokko attribuutii isaatiin ibsinu kuni decrease yoo kan ta'a deemu taate wantiin immoo increasing intention sanii takka intentional meaning termii sanii maal ta'edha ol ka'aa deemaa jedha ol faallaa qaba garuu yeroo hundaa miti jedha. Kanaafuu intentionii lamaan increase ka ta'ee fi decrease ka ta'e yeroo hunda reverse hin ta'u garuu immoo extensional fi intentional yeroo hunda reverse ta'u waan asirraa beekuu qabdan. Yeroo intentional ol ka'u extensional yeroo hunda gabbu reverse relationship qaban garuu mootu intentionii lamaan intentionii waan tokkoo gadi bu'ee intentionii waan tokkoo yoo kan ol ka'u taate ol ka'uu fi gadi bu'uun takka hariiroo wal faallaa qabaachuun kun yeroo hedduudha garuu yeroo hundaa miti. Kanaafuu haala kana adda baafachuu danda'u qabaanna but not always jedha waan ta'eef. If the number of class size gets larger yeroo nambariin kilaasii tokko kan guddatu ta'e takkaa'u kan heddummaatu ta'e with what each consecutive term isa waliin termoota tartiiban jiran takka walitti aanan san irrattidha. Then the attribute of the particular object what decrease. Kanaafuu yoo extension ol ka'e kun maal ta'a gadi bu'a jenne decreasing extension is the reverse of what the reverse of this order jedha. Orderii kana wal falladha. Mee example kana waliin ilaallu laala. Increasing intention jedha attribute waan tokko laala Afrika irraa yeroo ka'u East Africa akkasumas Itoophiyaa fi Addis Ababa mee waan kana halaallu amma guddarraa gara xiqqaatti deemaa jira wanti kun guddarraa gara xiqqaatti deema garuu yoo laallu ka meembariidhaan guddarraa gara xiqqaatti deemu jira. Meembariin guddaan kame Afrikaa meembarii hedduuf keessaa qabdi. Afrikaa keessallee maal jedha East jedha North fi maal irraa dhiise West fi South irraa dhiise meembarii afran jiru keessaa sadi hambiseeti tokkotti deeffate ammallee asuma keessa East Afrikaa tana keessa ammallee biyyoota 56 qabdi yoo xiqqaate 56 tana keessa amma takkitti Itoophiyaa fudhate. Kanaafuu meembariin xiqqaataa deemas keessatti ergasii mootu Itoophiyaa tana keessa yoo xiqqaate naannolee 12 jira san keessa Addis Ababa fudhate ammallee meembariin maal ta'a deeme xiqqaataa deeme garuu attribuutiin isaa dabalaa deema. Fakkeenyaaf amma nuti Afrikaa irra ibsuu dandeenya moo East Afrikaa caala East Afrikaa irra ibsuu dandeenya waa'ee isii East Afrikaa caalallee Itoophiyaa qajeelatti ibsuu dandeenya. Itoophiyaa caalallee Addis Ababa takkitti waa'ee isii ibsu yoo nuun jedhan qajeelatti ibsuu dandeenya. Maaliif beekumsi nuti waa'ee Afrikaa qabnurra beekumsa nuti waa'ee East Afrikaa qabnutti irra guddaadha. Akkasumas immoo beekumsi amala Itoophiyaa East Afrikaa nuti qabnurra ka waa'ee Itoophiyaa qabnu guddaadha. Akkasumas immoo Itoophiyaa caalaa osoo ibsinuun jedhanii beekumsi nuti qabnu Addis Ababa irra nu ibsuu danda'a. Maaliif meembariin nuti xiqqaataa deema waan ta'eef particular nu ta'a specify nu ta'a deema waan ta'eef. Kanaafuu as keessatti jecha asirraa Afrikaa irraa gara Itoophiyaa barraa'e kanatti meembariin xiqqaataa deema. Meembariin xiqqaataa deema jechuun maal jechuudha? Decreasing extensional meaning dha jechuudha. Garuu moo attribuutiin isaa waan san specify nu ta'uun adda nu bahuun isaa dabalaa deema jechuudha. Afrikaa East Afrikaa turre adda nu ba'a. East Afrikaa caalaa Itoophiyaa turre adda nu ba'a. Itoophiyaa caalallee Addis Ababa caalallee osoo kan jedhu taate fakkeenyaaf maal turre adda nu ba'a osoo fakkeenyaaf magaalaa takka qofa fakkeenya Ciroo kan jedhu taate irra adda nu baati. San keessaa mootu magaalaa xiqqoo achi keessa jirtu osoo kan jedhu taate irra adda nu baati. Aga gandarraa aga qabaleetti kan deemu yoo taate adda nu baate jechuudha. Kanaafuu adda specify ta'a deemuun attribuutiin dabalaa deema garuu mootu meembariin xiqqaataa deema waan jedhu baruu danda'u qabaanna. Decreasing intention kan jennu mootu fakkeenyaaf intentioniin Addis Ababaa irra ibsuu dandeenya. Attribuutiin Addis Ababaa ibsinu guddaadha bakka kanatti. Ka Itoophiyaa ibsinu xiqqashanu xiqqaata beekumsa Itoophiyaa ibsuun hin qabnu. Ergasii mootu Itoophiyaa caalallee mootu ka eenyu irra ibsuun ulfaata East Afrikaa ka East Afrikaa caalallee amma ka Afrikaa ibsuun beekumsa nuti qabnuu fi Afrikaa
Afrikaan haalli isin itti ibsamtu wal tara waan ta'eef nutti xiqqaata. Kanaafuu decreasing intentional jenna. Garuu mootu as keessatti amma intentionitu decrease ta'e malee extensioniin maali amma memberiin dabalaa deema. Addis Ababaa caalaa Itoophiyaan eessa keessa galti? Subset of maal taati? Itoophiyaa taati. Itoophiyaan immoo subset of East Africa taati. East African immoo subset of Africa taati waan ta'eef Afrikaan immootu subset of world taati waan ta'eef yeroo kana memberummaan dabalaa deemee garuu mootu attribuutiin isaa maal ta'a deemee nu jala hir'ataa deemee haala kana adda baafachuu dandeenya. Kanaafuu inni sadaffaa increasing extension fi decreasing illee lamaanuma dubbanne kana wal fakkaata waan ta'eef haala kanaan hubachuu danda'uu qabaannaa. Inni itti aanu mootu definitions and their purposes jedha. Hiikamaa fi kaayyoo isaa jedha. Hiikaa osoo hin taane hiika meaningidha. Kun amma definition jedha. Hiikamaa fi maali jedha kaayyoo isaa jedha. Meaningin definitionii keessa jira waan ta'eef hiikan hiikama keessa jira. Kanaafuu har'a waa'ee definitionii barraa waa'ee meaningii barree xumurre waan ta'eef kanaafuu many logicians defines the term definition as what a group of words that assigns a meaning to what some words or group of words jedha. Many logicianonni hedduun termii definition jedhamu kan akkanatti hiikanii jedha. Inni kun garee takkaa'u gartuu jechaa tahee kan maal assign godhuudha kan maal murteessuudha. Meaningii jechoota muraasa tokko takkaa'u mootuyyuu qindoomina jechaa takkaa'u garee jechaa tokkoof hiikaa warri kaa'u takkaa'u warri murteessu maal jedhamanii definition jedhamu. Kanaafuu definition wanti qorachuun takkaa'u barachuun nu gaafateef maali? Meaningii takkaa'u hiikaa jecha tokkosa warri nu kaa'u maa inni definition dha. Kanaafuyyuu definition keessa maaltu jira jechuudha? Meaning jira jechuudha. Kanaafuu definition meaning of keessa qaba malee meaning definition of keessa hin qabu jechuudha. Kanaafuu meaning akka logicianonni hedduun hiikanitti garee jechaa kan hiika jecha muraasaaf takkaa'u garee jechaa jiraniif hiika nu kaa'u takkaa'u mootu nu kennu sanidha. Accordingly every definition consists of two parts. Definition kamuu haala kanaan haala logicianonni hiikan kanaan paartii lama of keessa qabedha. Paartiin lamaanuu maal jedhaman define them and defineness ka jedhamudha. Define them ka ibsamu san ka waa'een isaa dubbatamu takka group of words hiikamni isaaf kennamu san yoo ta'u defineness immootu jecha isa hiiku san jechi isa hiiku defineness jedhama. Ka isa hiiku garuu ka hiikamu sun ka waa'een isaa dubbatamu sun immootu define them kan jedhamudha jechuudha. The Latin term define them jechi Latinii define them jedhu kun jedha the word or a group of words that is what supposed to be defined jecha ibsamuuf deemu takka ibsamutti jiru santu akka Latiniitti maal jedhama define them jedhama jechuudha. Kanaafuu hiikamaa fi takka ka hiikni kennamuuf sanii fi hiikaa jedhama. Hiika ka waan sun hiiku ka waan san hiiku defineness jedhama. Ka hiikamu mootu takka ka hiikan isaaf kennamuuf yaalamu isaaf kennamuuf deemamu sun define them kan jedhamudha. Kanaafuu definition is composed of those two parts define them and defineness. Kanaafuu define them plus defines is equals to definition taha jechuudha kallattii biraatiin. Kanaafuu defineness jechuun immootu is the word or group of words that does what the defining or gives a meaning to the defined them. Akkuma afaan Oromootiin amma isinii hime defines jechuun immoo akka Laatiniitti jecha takkaa'u garee jechaa kan define them san define godhu takkaa'u hiiku yookaan ibsu yookaan hiika kennuuf santu maal jedhama defineness jedhama jechuudha. Kanaaf example defendant means defendant jechuun immootu means lacking confidence in oneself. Waan tokko keessatti confidence dhabuun immoo maal jedhama defendant jedhama. In this definition the term defendant is what the defendant and everything that comes the word means what lacking confidence in oneself jechuudha. Akka defendamii kana keessatti akka'u defendamii kana hiikuu keessatti defineness yoo confidence ka dhabu ta'e defineness sun maqaan isaa maalitti jirama defendantiti jirama jechuudha. Defendamii kanarratti takka'u ka waa'een isaa ibsamu ta'e hiikan isaaf kennamu kana keessatti yoo isa ibsuudhaaf confidence ka dhabu taate namni defendamii kana ibsuu deemu takka'u jechi defendamii kana ibsuu deemu isa defendam jedhamu kana ibsuuf yoo confidence ka dhabu taate maqaan isaa maal jedhama defineness osoo hin taane defendant jedhama. Isa ibsuuf confidence dhabe jechuun ani isa kana ibsuudhaaf yoo fakkeenyaaf ani nama tokko ibsuudhaaf namni ani ibsuuf deemu sun defendam jedhama. Isa san ibsuudhaaf yoo confidence dhabe takka ummatu kutannoo kan dhabu taate ani defineness osoo hin taane kallattiin isa ibsuu hin dandeenye waan ta'eef isa ibsuudhaaf confidence waan dhabeef sodaa waan horadheef defendant takka defendant jedhama jechuudha defendance caalaa.
Kanaafuu haala saniin adda baafachuu danda'uu qabaannan. The most important objective of definition is what? To provide meaning for that terms jedha. Kanaafuu most important objective takka kaayyoon definition kana maal jenne provide kennuudha jedha. Meaning for the terms termiidhaaf meaning kennuudha jedha. That are what? Not clearly understood. Termii qajeelotti adda namaan baane takka vagueness fi ambiguity qabu tokkoof hiikkaa nuu kennee maal irraa nu baraarsudha jedha. Ambiguity fi vagueness irraa nu baraarudha jedha. Akkamiin kennaaf jenna in the context of what? The terms. Context takka mootu galumsa maal irratti termii sanii irratti hiikkaa isa fakkaatu qulqulluu ka ta'e kan ambiguity fi vagueness irraa free ta'e kennuufidha. Kaayyoon guddaan maali? Definition jechuudha. Purpose of definition in logic jedha. Kaayyoon definition logic keessatti kaayyoon hiikamaa logic keessatti qabu maal fa'aa jedha. Kanneen ammaan gadiitti kanaafuu tokkoffaa to avoid what? Confusion. Akkuma reef jenne confusion takka mootuyyuu maali dhama'insa hir'isuudha. Akkasumas immoo misleading use of what? Words. Misleading jechuun dogongora fayyadamiinsa jechallee hin hir'isa. Akkasumas immoo kan gaaleellee ni hir'iseedha. To avoid what? Obscurity or what? Insignificance, unintelligence and uncleanness, subjectivity, bias or complexity fi wantoota kana fakkaatanillee kan hir'isuudha. Insignificance barbaachisummaa dhabuu, unintelligent wallaalummaa waan tokko hiikuu yookaan uncleanness qulqulleessuu dhabuu, akkasumas bias takka dogongoraa fi complexity walxaxaa yookaan mootuyyuu dhibiinsa jechoota hiikuu irratti jirullee nurraa maal godhaa hir'isa. Maaliif kontekstii termiin sun qabu keessatti maal kennaaf meaning termii sanii kenna waan ta'eef waan kanarrallee nu biloosomsa. Sadaffaratti to introduce what? New words. Ammallee mootu jecha haarawallee ibsuudhaaf meaning nu fayyada. Meaning tokko jira fakkeenyaaf gara gadiitti yoo kan deemte gosoota definition keessa stipulative definition kan jennuun maalidha? Jechoota haarawa hiika haarawa kennuufi takka jechoota duraan dulloomaa jiraniif hiika haarawa kennuufiif nu fayyada waan ta'eef kanaaf objective isaa logic keessatti inni sadaffaan to introduce new words jechoota haarawa ibsuufi akkasumas immoo to pursue or encourage others namoota biraa maal gochuuf amansiisuudhaaf takka jajjabeessuudhaaf. Maaliif persuasive definition kan jedhamutu jira gara gadiitti deeme kan waliin baruu ta'a jechuudha. Akkasumas immoo afuraffaarratti to avoid what? Useless controversies dhimmoota faayidaa maleessa takka faayidaa hin qabne disputes, disagreements kan walitti nama buusan waliif nama hin galchine conflict akkasumas immoo lola cimaa nama gidduutti uuman over what? The meaning of the terms, words, phrases, passages which considered as what? An argument akka argumenteetti kan ilaalaman sanillee maalirraa maal gochuu danda'a? Hambisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu inni dhumaa mootu to prevent incorrect reasoning ammallee sababeessa sirrii hin taane argumentii tokko keessatti akka jecha tokko irratti termii ati hiitu sanirra sababeessa sirrii hin taane akka ati hin fayyadamnellee si godha jechuudha. And to develop what? The ability to reason logically ammallee maal develop nu godha? Dandeettii nuti logically waa sababeessuu dandeenyu takka mootu sirriidhaan sababeessuu akka dandeenyus nu godha. There are 5 different types of definitions jedha. 5 typing kun namely tokkoffaarratti stipulative jennaani. Kun immoo stipulative maaliif fayyada jennaani? Waa lamaaf fayyada. Tokkoffaarratti hiika haarawa jecha duraan ture jecha old ta'eef hiika haarawa kennuudha. Yookiin immoo lammaffaan immoo tuyyu new meaning ilaala. New meaning new word kennuudha. Jechillee newudha hiikallee newudha. Garuu mootu inni duraa maal isiniin jedhe jechuutuma duraan jiru hiika haarawa kennu tokko lammaffaan mootu jechoonni haarawa hiikalleen haarawa yoo kan kennu taate gosoota definitionii keessa stipulative definition jenna. Lexical kan jennuun mootu inni normally dictionary meaningidha takka dictionary meaning wordidhaaf yookaan termiidhaaf kan kennu lexically kan jedhamudha. Precising kan jennuun mootu hiika complex nu godhe controversial ta'e reefu maal jenne ambiguity, incorrectness, unintelligent meaning of the word maal godhan definition avoid godha jenne. Precising jechuun immoo specific meaning akka contextual keessa inni jirutti fakkeenyaaf jechi pur jedhu maal akka ta'e nuun galu akkanatti yoo purii hiikaa jedhe loovi hiikaa kan jedhamta hiikuu dhabuu dandeenya. Garuu immoo jecha keessa galchee jechoota hiikan isaa controversial ta'e takka immoo ambiguity fi vagueness qaban kana specific sentence tokko takka context tokko keessa galchee akka hiinu kan nu taasisu maal jedhama? Precising definition kan jennuudha. Inni biraan immoo jechoota theoryidhaan malee hin hiikamne jira. Fakkeenya waa'ee substance ta'uu danda'a, waa'ee energy ta'uu danda'a, waa'ee force ta'uu danda'a. Wantoota akkana wordota akkana kana ka theoryidhaan malee hin hiikamne kana theory kennuufidhaan theory san keessatti hiikaa isaan qaban ibsuudhaan kan controversial issue irraa akkasumas vagueness fi ambiguity irraa
nu bilisoomsu theoretical definition kan jedhamu ta'u inni dhumaa takka inni shanaffaan immoo ta'u persuasive definition takka immoo ta'u maal jedhama inni kun hiikama amansiisoo jedhama nama amansiisa nama biraa maal godha nama waan hiika termii sanii fudhachuu dida akka inni fudhatuuf kan kakaasu kan amansiisuuf yaaluu fi akkasumas immoo nama hiika san qabatee jiru moo kan encourage godhuudha kanaafuu hiikamni gurguddoon shanan kanatu jira kanaaf amma tokko lama wajji ilaalle paartiitti aanu yeroo itti aanuun kan walitti deebinu ta'a kanaafuu kallattumaan amma stipulative definition kan jedhu definitionii tokkoffaa eegalle jirra akkuma reefu isinii tuquuf yaale introduction keessatti stipulative definition assays what a meaning to what word for what the first time yeroo jalqabaatiif jecha tokkoof takkaa'u termii tokkoof hiika kaa'uun takkaa'u hiika kennuun gosa definitionii keessaa definition kamtu yeroo jalqabaatiif jecha tokkoof hiika kenna jennaan stipulative definitionidha jenna this may involve what either creating a new word inni kun kan inni of keessaa qabu jedha yeroo jalqabaatiif kan hiika jecha kennu kun waan inni of keessaa qabu yookaan maal godha jedha creating a new word yookiin jecha haarawa uumee jecha haarawa saniif hiika haarawa kenna jedha yookiin immoo giving a new meaning to an old word akkuma reefisni himu yaale wala mukessa qaba jenne tokko farratti jecha haarawa uume hiika haarawa kennaafi takka humutu jecha tokko hiika haarawa uumaale jecha tokko hiika haarawa kanaafu karaa lamaan kana keessa tokko fayyadamuudha yeroo jalqabaatiif jecha tokko hiika kan kennu gosoota definition shanan keessa stipulative definition kan jennuunidha jechuudha kanaafu haala kanaan hubachuu danda'uu qabaatanii inni purpose in takau kayon isamo purpose of stipulative definition is what to introduce unusual or unfamiliar words jechota nuti unfamiliar tane takau walin beene nu farawatan jechota durin turre durin jirre jechota harawan wal mal nu gochuudha wal nu barsiisuudha nuti lemotu jechota harawa heddu akka beenu nu taayisa jechuudha faayidan isa takau kayon guddaan definition kana akka wara logic itteda which have what no previous meaning jechota kana dura previous meaning hin qabne kana dura hiika tokkollee hin qabne afaan keessatti hiika kennuufiif kan fayyadu kamta stipulative definition ida kanaafu qormaata irratti gaafatamuu dandeetta waan ta'eef purpose barreessiniin jechuu danda'a akkasumas immoo define godhisiin jechuu danda'a filannoo irratti gaafachuu danda'a yookiin immoo keeziidhaan jecha lama fakkeenyaaf namni wanti animaaliin tokko beelladoota takka bineensota maqaan isaa akkanaaf akkana jedhamurraa dhalate achi booda common name intermediate name ilmoo laman giddu dhalate kana jedhee ishinii kaa this is the best examples of which definition type yoo isin jedhe stipulative taate jechuudha wanta akkasille kanaafu garagadiitti kan wajjilaalu taa stipulative definition is what used to introduce new meanings to what some newly discovered what phenomenon or things wantoota haarawa discovered ta'an arganno haarawa argamaniif hiika haarawa kennulleen ga'ee maaliti stipulative definition jechuudha in area of what archaeological what findings arganno waan adda addaa keessatti innovation ta'u kanaafu qormaata irratti akkana dhiyoo isin gaafate adda baafachuu danda'u qaba among the following 5 types of definition which types of definition is used most commonly in the innovations or archaeological findings yoo jedhe isin gaafate kamta stipulative definition akka ta'e akka hin daganne isin jechuu barbaada such as what new modes of what behaviors amal haarawa ta'uu danda'a akkasumas new kinds of fashion haarawa uffata ta'uu danda'a new dances sirba haarawa maqaa itti baasu ta'uu danda'a akkasumas immoo new food invention argannoo nyaataa haarawallee maqaa itti baasuu fi hiika itti kennu kan danda'u gosoota definition shanan keessa stipulative definition kan jennuunidha example kan halalu this one is the best examples of the stipulative definition a few years ago the attempt was what made at a certain zoo to what crossbreed qorannoon yeroo muraasa waggoota muraasa darbe keessatti raawwatame crossbreeding godhame crossbreed jechuun maayini hybrid takkaa'u diqaalomsu tokko godhame male tiger qeerransa dhiiraa fi akkasumas immoo female lion leenca dhala lal korma qeerransaati fi akkasumas immoo dhala leenca crossbreeding godhame takkaa'u immoo hybridization diqaalomsuun godhame jara kana lameen gidduutti biologistoonni sanyii maali sanyii korma tigerii fidanii sanyii dhala lion wajjin takkaa'u immoo sanyii korma tigerii jechuun sanyii korma qeerransaa fidanii sanyii dhala leenca wajji waliin makan biologistic crossbreeding godhanii crossbreeding takka hybridization kana yeroo godhan booda
turtii yeroo muraasaa booda qorannoo isaanii kanarratti maal argatanii gidduu isaaniitti offspringii takka ilmoo argatanii as a result of this jedha the offspring goes what born from what male tiger and what female lion sanyiileen kun lamaan animaalii garaagararraa taayigarii fi maalirraa walitti dabalame laawon irraa walitti dabalame amma fakkeenyaaf wanti kun taayigarii illee maqaa of danda'e ka qophaa qaba laawon illee immoo tokko qophaa qaba thus this suggests a need for what assigning a new name kanaafu offspringin tun maqaan qabdu maqaa isii moggaasuu danda'uu qaban maqaa isii yeroo moggaasnu kanaafu meelirraa fakkeenyaaf qubee jalqabaa sadeen fudhanna taayigi fudhanna kaan irraa mootu deebinee qubee tan fudhanna lameen booda tana fudhanna tiig fudhanna asirraa takkaa'u taayigi fudhanna achi booda mootu o fi n fudhanne maal jennee taayigoon jenneen kanaafu taayigoniin kun kana dura hin beekamne taayigoniin kun amma jara lamaan irraa waan dhufeef jara lamaan ala ba'uun qabu garuu jaruma lamaan irraa diraayiv gooneetiin maal haarawaa uumne nuti jecha haarawaa uumne akkasumas hiikkan isallee haarawaa taayigoniin jecha haarawaa jecha jiruu miti hiikkan nuti kennullee taayigon means amma hiikaa nuun jedhamaan the offspring of what male tiger and female lion jenne hiikaa kenninaaf jechuu tarmii taayigon jedhamu kanaafu tarmiillee haarawaa hiiknillee haarawaa gosti definitionii tarmii haarawaa fi hiikaa haarawaa kennu takkaa'u tarmii duraan jiru dulloomadhaaf hiikaa haarawaa kennu kun maal jedhama stipulative meanings stipulative definitions kan jedhamudha akkasumas immootu fakkeenyaaf gaangeen maalii fi maalirraa dhufti harree fi fardarraa dhufti harree fi fardarraa isii dhuftu kana qubee jalqabaa harree harka jedhu fudhannee achi booda mootu daafi ayoo kan fudhannu taate harda kan jedhu offspringii maalii fi maalirraa dhufte harree fi maalirraa dhufte fardarraa dhufte garuu isiin maal jechuudha hiikkan isiin mootuyyuu yookaan hin taate harda jechuun maalinni akka afaan oromootti fakkeenya harda jechuun ilmoo gidduu kormaa harreetii fi dhalaa fardaati dhufte jennee ibsuu dandeenya jechuudha so they may call what the new offspring tiger jennee haala kanaan akkuma ibsine kaanis akkasitti ibsuu dandeenya another karaan biraa karaan stipulative meaning kun itti fayyadu another use of stipulative takkaa'u karaan inni itti fayyadu inni biraa maal jedhama is to set up what secret code koodii haarawaa anfak innummaan arma olii kunuu koodiidha fakkeenya taayigan ka jedhu koodiidha innumti mataa isaatu ammas immoo koodii biraatilleen ibsuu dandeenya jechuudha it was what still is common to what give a secret code for what military invasion kanaafu gosoota definitionii shanan keessa kan military invasion irratti akka injifannoo lolaa irrattillee koodii walitti uumanii maqaa saniin itti wal waamuuf takkaa'u mootu itti wal ibsuuf ka fayyadu gosa definitionii keessa stipulative kan jedhudha fakkeenyaaf example kana laala operation barbarossa kan jedhu kun was what the name code Germans given to what invention of Russia kanaafu injifannoo Russia takkaa'u loltoota Russia yoo waamuu barbaanne maqaan nuti itti waamnu isaan malee nam tokko hin beeku waan kana operation barbarossa jennaan warra maalii qofa beeka waan kana Germanii qofa beeka jechuudha koodii warri Germanii nuuf kenne invention of Russia dhaaf kenna namni tokko tarmii kana biratti yoo gafe dhawaama oolan hin beeku jechuudha isaaniif maalinna secret code dha jechuudha akkasumas operation desert storm kan jedhu kana mootu namni beekuu danda'u warra kam qofa jennaan was the code name given to what military invasion of Iraq warra Iraq qofa beeka military invasion in Iraq maqaan isaa maal jedhama operation desert storm jedhama isaan qofatu itti baafate maqaa kana waa wayirra dhaabbatanii milikkata wayirra dhaabbatanii itti baafatanii kanaafu isaaniif secretidha warra Iraq qofatu tarmii kana maal gochuu danda'a hiikuu danda'a jechuudha gara kamiin hiikuu danda'ani stipulative definition dhaan hiikuu danda'ani jechuudha akkasumas immoo operation sunset ka jedhu kunillee was a code name given to what military victory of what Ethiopian armed force against what Eritrea which is the most recently yeroo ammaa kana yeroo dhiyeenyaa kana stipulative definition dhaan secret code in Ethiopian maal itti waamtudha military victory of what Ethiopia takkaa'u mootu yeroo lola adawaa moo'insa lola adawaa loltoota ishee maqaan addaa takkaa'u ibsi addaa isheen itti waamtu kan namni biraan beekne maal jettiini operational sunset jennaan yeroo hundaa Ethiopia biratti wanti kun recognize ta'e beekamaadha warra Ethiopia takkaa'u lola adawaa irratti hirmaatanii faallaa Eritrea hojjetanidha kan yeroo ammaatillee jechuudha kanaafuu gabaabumatti wanti isin beekuu qabdan stipulative meaning faayidaa gurguddoo lama akka qabu tokkoffaa irratti jecha haarawaa fi hiika haarawaa kennuudha yookiin immoo jecha dulloomadhaaf hiika maal kennuudha haarawaa kennuudha inni lammaffaa immoo secret code
sabni tokko takkaa'u biyyi takka qofti waan tokko ittiin ibsuu dandeettullee kan ibsu stipulative definitions akka ta'e adda baafachuu danda'uu qabaanna. Kanaaf yeroo itti aanu lexical definition irraa kan walitti deebinu ta'a. Hanga saniif horaa bulaa isiniin jenna galatooma.